fakkeenyaaf inni maal akkatti inni baateetu jiru laalaa jechuudha amma gadi lakkisee maal godhee ani garuu waggaa torba akkasumatti faana xaaraa akkasumatti faana dadhaba waan ta'eef jechuudha YouTube interneetitu namaa kaffalaa internet irratti bananii saaqanii ilaalanii yoo namaaf gumaacha waaqa biraayis nama biraayis eebban argatu waan ta'eef jechuudha kiliippiin kun gaafa aduu sanbata xiqqaa sa'a 9 irratti gadi lakkifamu hundi keessan warri eebbaa jaalatan warri haadha eebbaa jaalatan warri isa jaalatan hundi keessan share godhaati akkas nu boonsitan abdiin qaba hawwiidhaan akka eeggattan abdiin qaban jedha asumaan immoo isas waaqayyo isaa eebbisu namni waan qabu nama gargaara namni kiliippii miti yaaduma yoo namaaf kenne iyyuu kennaa isa caalu namaa kenne waan ta'eef jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota sagantaa kanaa hundi keessanuu akkam jirtu isin jedha jiraadha ulfaadhaadha. Jirbiin waliiteet arba hiiti jedhan miti. Jirbiin waliiteet arba hiiti jedhan miti. Nutis beekumsa qabnu wal gorsaa, walii dhoksaa, walii obsaa, humna qabnu wal utubnee kan kufe kaasaa, dadhabaa wal qabnee tabba wal baasaa. Olii bulii walirraa marmaaruun qabeenya horanii rakkataa gargaaruun kan dhabe nyaachisuun dhibeerraa baraaru. Namummaa namni ittiin madaalamu kalee dhaloonni har'aatis duudhaa kana dhaalee waliif ta'uu qaba utubaa fi soora dhaabbiif dagalee. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota sagantaa kanaa qeerroo qarree hawwaniif abboonni hangafaa quxisuuf hiriyoonni koo magaalaa baadiyyaa biyya keessa biyya alaa magaalaa baadiyyaa biyya keessa biyya alaa kan jiraattan ilmaan kabajamaa ummata Oromoo kan taatan hundi keessanuu baga jiraatan warri na beektan na beektu warri na beekne of beekisuuf barreessaa Felisaa Fawadaajoti kanaan dura albeema koo jalqabaa nu fakkaataniituma diraamaa raadiyoo of TV barreessaa tureef kitaaba koo qopheessumaa kitaaba koo haaraa furmaata jedhu albeema koo lammaffaa keessaa weellee koo kiliippiin hojjedhe osoo boosu baraan gadaatu gahee fi keessattuu sirba gadoo jaalalaa jedhuun hedduun na beektan jedhee naman yeroo ammaa kana ammoo sirba haaraa furmaatan dhabe jedhu qabadhee gumaata namummaatiif dhufaan jira nasimattu jedheen amana dubbiin akkana daa'imni maqaan ishee eebbaaf jedhamtu dhalattee ji'a jaffaatti kuftee dhibee narvii saaxilamtee osoo dararamtu umrii 7 akka guuttee haati daa'ima kanaa aadde Adaanech Caalaa miidiyaa hedduurratti mimmaa raccaasaa yoo dubbattu argeetan ogummaa kiyyaan gargaaruuf murteessee haadha gaafate. YouTubein eebbaaf beekoo tuub jedhamu kan maqaa daa'ima kanaatiin gargaarsa daa'ima kanaatii baname akka jiru natti himte haati daa'ima kanaa aadde Adaanech Caalaa jechuudha. Anis karaan daa'ima kana ittiin gargaaruu danda'u sirba haaraa kanaan bu'aa bayii hedduu keessa darbee ispoonsara tokko malee waan an qabu irratti fiqee hojjedhe kana YouTube kana irratti gadhiifamee galiin achirraa argamu gargaarsa daa'ima kanaatii akka oolu murteessee isiniif dhiyeesseen jira. Egaa namni waan qabuun nama oolche dogonan jedhamu miti. Kanaaf sirba kana bananii ilaaluun sheer waliif godhuun daa'ima kana gargaaruudhaan waan ta'eef wal bira gaha daa'ima kana gargaaruuf waan ta'eef hundi keessanuu wal biraan gahaa nama gargaaruun namummaadha ofii bashannanaa nama gargaaruun immoo carraadha waan ta'eef akka hojii kiyya gama isaaniitii kenne kana YouTube isaanii subscribe gochuudhaan eebbaaf tuub kan jedhamu daa'ima kana gargaarsan abdiin qabaa hojii kiyyallee guyyaa irraa weellee koo furmaatan dhabe jedhu ispoonsara tokko malee wareegama guddaa irratti gaggeessaa ture qabeenya qabutti bitadhe guyyaa irraa sirba koo haaraa kiliippiidhaan xumuree isaaniif kenneen jira. karaa YouTube isaanii guyyaa sanbata xiqqaa sa'a 9tti isin bira gahaa subscribe godhaa YouTubicha daa'ima kana gargaaruu kan barbaadan daawwadhaa isin jedha uffadhaa galatoomaa buraa bulaa.